Gobe malo gobza male gorminadu Gobe malo si male amirayadu Gobe malo gobakula batulam Gobe malo giribiratan adulay Gobe Oromoon birraa keessa ayyaanota waggaa garaa garaa kabajata. Isaan keessaa gubaa yookiin masqalaa fi irreechi kanneen Oromoo biratti sirriitti beekamanidha. Ayyaanni gubaa walakkeessa ji'a fulbaanaa haala ayyaantuun murteessaniin kan kabajamu yoo ta'u, kunis agayya 16 kaasee Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti haala ho'aa fi adda ta'een kabajama. Irraa goran waa oolchu, doggoran waa oolchu, biyya keenya biyya nagaa haa godhu, walii galtee nu haa kennu, walii galee nu haa tolu, afaan keenya wal haa beeksisu, wal jala nu haa yaasu, itittuu dhugaa nu haa baasu, annaniif garaa nu haa godhu, walitti nu haa mi'eessu, adda keenya adda leencaa haa godhu, nyaara keenya nyaara qeerransaa haa godhu, umrii keenya umrii arraagessaa haa godhu, walii galtee nu haa kennu, walii galee nu haa tolu. Egaa barri kun bara nagaa, bara tokkummaa, bara jaalalaa nuuf haa ta'u, bara nagaa nuuf haa ta'u. Egaa waaqni boruu gannaan nu uffalchee taliila bonaatti nu haa baasu, fiixaan nu haa baasu. Ganan beekaa kana caala waaqa beekachaa jiru. Nan eebbisaa of kalchaa, nan eebbisaa of kalchaa. Bakkalchi bakkee naa ba'u, bakkeen nagaa ta'u, duulli dannabaa ta'u. Dheedee haa barbadeessu, dhugaa haa booressu, waan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Waaqni boruu gannaa nu of kalchee abaaboo birraa nu haa of kalchu, awwaara birraa nu awwaara bonaa nu haa of kalchu. Ani jedhee waaqnaa jedhu, ani jedhee laftaa jedhu, ani amma nan beekaa uumanni irra beekaa, ana fi waaqni itti haa guutu. Kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu, waaqni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu, amma ammaataa nurraa haa qabu, tolaa nutti haa qabu, bakkalchi bakkee haa ta'u, bakkeen nagaa haa ta'u, adamoon deettii haa ta'u, duulli dannabaa haa ta'u, dhugaan gaaraa haa ta'u, dharri sululaa haa ta'u. Ayyaana kana kabajuudhaaf asitti wal geenye. Ayyaanni kun ayyaana milkii nuuf haa ta'u, birraa gara birraatti deemaa jirra. Birraan kun birraa nagaa nuuf haa ta'u, bacaqii gannaa nu baasee booqaa birraatti rabbi nagaan nu haa geessisu. Birraan kun birraa nagaa haa ta'u, dhaloonni afaan wal haa beeku, xiqqaan afaan guddaa haa beeku, guddaan afaan xiqqaa haa beeku. Wal jala nu haa yaasu, afaan keenya wal haa beeksisu, tokkummaa keenya waaqni itti nuuf haa itichu. Haleele. Ayyaana eebbisaa of kalchaa, ammallee eebbisaa of kalchaa, ammallee of kalchaa. Nagaan nu bulche nagaan nu haa bulchu, nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu, amaan irraa qabu, tolaa nutti haa qabu. Egaa booqaa birraa kanas nagaa nuuf haa godhu. Ayyaanni kun ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Ambara kanaan nu ga'an bara gireetiin nu haa ga'u. Goomattuun keenya haa baddu, wal jettee waaqa haa dhabdu, gajjettee lafa haa dhabdu, daaraa botoroo haa taatu. Nu immoo akkanumatti nu bira oolchee nu haa bulchu. Egaa ani kanan beekaa kan wallaalemoo rabbitti haa guutu. Gadaan qofa qabbe. Of kalchaa. Of kalchaa malee. Waaqni nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Barri bara nagaa haa ta'u. Bakkalchi bakkee haa ta'u. Bakkeen nagaa haa ta'u. Ganna nuuf kalchee birraa nu haa of kalchu. Tokkummaa keenya Waaqayyo haa eegu. Tokkummaa keenya Rabbi haa eegu. Miqqanyaa keenya mortuu keenya Rabbi haa balleessu. An dhibame haa marramu. An iyyoome haa sooromu. Gadaan gabbina. Ifaanoon ayyaana waaqeffannaa kan baatii fulbaana keessa waggaatti al tokko gubaa gubanii ifaa ibsuun kabajamudha. Ayyaanni kun maqaa adda addaa qaba. Iddoo tokko tokkotti ayyaana ifaa jedhama. Iddoo biraatti immoo ayyaana gubaa yookiin ayyaana mucucoo jedhama. Mee uummata Oromoo biratti ifaa yookiin gubaan kun akkamitti ilaalama? Isin akkamitti ilaaltu? Galatooma ayyaana Oromoo biratti masqala hin jennaa, ibsaallee hin jenna nuyi bakka adda addaatti. Inni kun isa calqabaati. Kun mucucoo yookaan garanfasa jedhama gara Oromiyaa gara Maccaa keessatti. Ayyaanni kun maaliif barbaachise yoo jedhame
ila namni Oromoon aloon illee akka baru kanan barbaadu Oromoon aliwaatoo waan jedhu tokko qaba. Ali jechuu yeroo ali tokko rooba ali tokko hin caama jedhama miti. Aliwaatoo jedha. Waggaa keessatti ji'a 3 keessatti Ali waan tokko dafee jijjiiramu jechaadha. Nama jijjiiramiti uumaadhuma jijjiira. Aliwaatoo keessa naannoo calqaba adoolessaa irratti aliwaatoo kan seenu. Aliwaatoo 7 amma 7 jaaffaa keessa jirra. Kana booddee 4 tafa. Maal jechaadha ji'a har'aa barri jijjiirama akka Oromoon dhugeeffatutti. Aliwaatoo keessa maaltu ta'a yoo jettee calqaba malkaa goge lafa awwaara yeroo itti roobeetu jiisa. Lafi gogaa sun dhoqqee ta'a. Malkaan huqqataan sun hin guuta. Sirumaa guutee ce'uu nama dhoowwa. Malkaan hin booraa. Maaltu ta'a lafatu marga. Isa gogetu jiidhee marga godhatama waa'ee aliwaatoon sitti maa jira. Aliwaatoon keessa jijjiirama ji'a 9 keessatti hin taanetu ji'a 3 keessatti ta'a. Gogaan jiidhee jiidhaan rakkisee jiidhaan sun malkaa guutee malkaan sun deebi'ee aliwaatoo mana keessa car jedhee malkaan lagatti deebi'ee inni faca'e sana keessa margee daraaree yeroo sana 7 keessa kurneen takke 2 jettee yeroo isheen takka taatu gaafa masqalaati gaafa sana barri haaraa dhufa. Amma as deebina ayyaan har'aa mucucoodha. Inni kun ji'a jaaffaa keessa jayee keessa jirra. Jayee keessa jijjiirama uumaadhaan jiraan siin jedhe. Jayee kana keessa bofti ijjiin arguu bullaallaan allaattiin holqatti galtii hin korriftuu lagni hin ceesisuu hundumtuu cufaadha. Amma har'aa calqabeemeetu saaqamuu calqabe. Kana dura akka aadaatti bishaan illee hin daaktu. Kan dura yoo daakte bishaan maal godha? Ganaa isa booraa dhufuu jira qoraattii qabaa dhagaa qabaa dhaqni illee si cittaa yoo kana dura har'aa bor calqabdee garuu daakuu dandeessa. Maal jechaadha? Inni haalaan guutu uf jalaa haree dabarsee inni kana booddee dhufu yoo guutee dhufes qulqulluudha. Taliila. Kanaaf hin daakamaa jechaadha. Galgalallee dubartoonni ateetee godhachuu danda'u. Araara bakka kana booddee abdii masqala 7 ji'a har'aa dhufutti of qopheessaa jiru. Akka kanatti ayyaaneffamaa mucucoon kana dura hin beekamu hin dagatame naannoo keessumaa magaalaa keessatti. Ayyaanni Faanoo ayyaana ganna gurraacha nagaan bahanii gara booqaa birraatti ce'uu agarsiisuuf ayyaaneffatamuudha jedhu maanguddoon. Ayyaanni Faanoo yookaaniif immoo ayyaanni gubaa kuni tokkoffaa maqaa isaa yoo fudhanne iddoo tokkotti naannoo keenya kanatti ayyaana mucucoollee hin jedhu. Ayyaana gananfasaallee hin jedhu ayyaana Faanooti ayyaana ibsaa jedhameeti immoo sirmattuu kan beekamu. Kana Oromoon kan itti ilaalu ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Mallattoo dukkana keessaa gara ifatti ba'u rooba gannaa bacaqii dhoqqee guuta galaanaa keessaa gara ifaatitti ba'u isa argisiisa ibsaan kun wanni ibsamuuf. Kanaaf ayyaana Faanoo yookaan ayyaana ibsaa jedhamee raawwateetu beekama. Kanaaf iddoo guddaa qaba Oromoon dukkana keessaa gara ifaatti ba'u jechaadha. Tole mee galgalallee gubaatu ture. Ganamallee gubaadha. Garaagarummaan galgalaa fi ganama gubuu kun maaliin akkamitti ilaalama? Sirna kanarrattis maaltu dhiyaata? Hayyee jalqaba duraanii wanni ifaa jedhameefuu kana ibsaa kana amma yeroo ifaa kana yoo ibsan ifa ta'uu isaa iyyuu hin beekamu. Dukkana keessatti ibsaa san ibsan malee ifa ta'uun hin beekamu. Dukkana keessaa ifatti ba'u dukkana san keessatti ibsanii gara ifaatitti deemuu argisiisuudha mul'isa wanti kun. Kanaaf galgala ibsamaa galgala ibsamu sun dukkana keessatti kan ibsamuuf ibsaan dukkana keessaa irra mul'ata gara ifaatitti ba'uudha mallattoo siin jedheera. Kun immoo kan bariituu godhamu kun immoo dargaggeeyyan goobee yookaan iyyoolee sirbuudhaa fi kan itti eebbifamee raawwatee to'ii wal ga'ee wal eebbisee hangafoonni ba'anii eebbisanii ijoolleen goobee yookaan iyyoolee sirbee itti naanna'eetoo taphatu jalqabbii goobee yookaan jalqabbii iyyooleeti. Goobee maaloo gobsa malee kormi naaddu. Goobee maaloo si malee hambira yaadu. Goobee maaloo goba kulaa batuulam. Goobee.
logiri birratana dulai Toli ya Rabbi toli ambarana nuge chane kare nugai ampu nurra ka soka ko sabo ara ifatu bara ke sabra ota asmati ka ota kabayo bara ke jai bara ko benu kada Gara geecha ifatti nu baafte galanni si haa ga'u ifumatti nu baasiran ifa kana ifa nagaanuu godhe. Dursa baga bara ifaanoo bara 6,418 nu ga'e singee jechaati. Ayyaanni ifaanoo kun sa'aatii kana maaliif kabajama? Ayyaanni ifaanoo kun maal ibsa waan jedhurraa yeroon ka'u. Ayyaanni ifaanoo kun sa'aatii kana kan kabajamuu fi sa'aatiin kun sa'aatii birraatti deema. Birraan immoo abaaboodha. Birraan waa hunduu kan facaafame margee adaraaree kan itti asheetu. Kan facaafame kun sun immoo kan margee mul'atu sa'aatii kana ammarraa ka'eeti daraaratti deemee isa boodaan asheetu. Ayyaanni kun iddoo garaagaraatti yeroo garaagaraatti kabajama. Guyyaa har'aa kana bichaa kabajama waan jedhamu irratti dhaabbatu miti. Amma ayyaana irreecha amma irreechi kabajamutti iddoo garaagaraatti akkaataa garaagaraatiin kabajama. Oromoon maal dhugeeffatee ayyaana kana kabaja isa jedhuuf Oromoon sa'aatii kana sa'aatii waan facaafateetti margee dhoqqeen itti qooraa deemee ganna dukkana keessa gara birraatti yeroo waan ba'aa deemuuf ayyaana kana kabaja. Ayyaana ibsaa kana gubee kabaja. Ifatti deemna gara fuulduraatti ifatti baana waan jedhurraa ka'ee ayyaana kana kabaja. Kun immoo iddoo akkuma dura kaasuuf yaaletti iddoo tokko bichaatti haala guyyaa tokko waan kabajamu iddoo garaagaraatti akkuma haala isaatti ammoo ayyaana irreessatti kabajama. Kanarratti kanan jechuudha. Tole mee gamtaan haala kanaan waliin ayyaana ifaanoo kabajuun maal agarsiisa? Namni egaa bakkeewwan adda addaatti mana isaattillee namni hin guba. Haala kanaan gamtaadhaan gubuun keessumaayyuu ayyaana ifaanoo akkasii magaalaa Finfinnee keessatti maal agarsiisa? Isinis ammoo haala kanaan gamtaadhaan ibsuu erga jalqabdanii hagami? Gamtaadhaan kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Uummata baay'eetu irratti hirmaata. Waa'ee ayyaana kanaan beekne hin jira. Ayyaana kana beeku hin jira. Hunduu waliin asirratti hirmaata. Namoonni ayyaana kana hin beekne waa'ee ayyaana kanaa hin qoratu, hin baru, hin gaafatu.
iddoo kanatti waa'een ayyaana kana hin barsiifamaa walitti himamaa sansan barama. Kana biraan immoo Oromoo waan dhugeeffatu illee qaba. Oromoon gaafa nyaatu iyyuu kophaa nyaachuurra gamtaadhaan nyaachuu filata. Ayyaantummaan walitti dabalachuu, ayyaantummaan nama tokkoo fi ayyaantummaan namoota baay'ee tokko miti. Ayyaantummaa gabbifachuuf jecha Oromoo waanuma dhimma biraarrattu gamtaadhaan hirmaata. Akkasuma ayyaanota akkasii kanarrattis gamtaadhaan irratti hirmaachuun bareeda. Akkuma ayyaanota irreessa malkaa, ayyaanota irreessa tulluu, ayyaanonni Oromoon qaban hedduudha. Sansaniif gamtaadhaan kabajuun baay'ee bareedaadha. Tole, dhumarratti maatii waaqeffattootaafis ta'ee namoota bakkeewwan adda addaati sagantaa kana ilaalaniin akkasumas maatii waaqeffattootaan dhaamsi ati qabdu jiraate. Ayyaana kana wal qabsiisee maatii waaqeffattootanis uummata Oromootinis wanti jechuu barbaadu kan magaalaa kana keessa naannoo Finfinnee fi Shaggar keessa jiraatu alas uummata jiraatu hunda uummata Oromoo maraan wanti nani jechuu barbaadu Oromoon ayyaanota hedduu qaba. Ayyaanota isaa san hin beeku sirnoota garaagaraa haalota adda addaatiin ayyaanota isaa seenaa isaa wantoota hedduu waan dhiisee qaba Oromoon waan hin beekne waan ayyaana akka alagaatti ilaaluun qaba ayyaanota akka haalota adda addaatiin qaalluu yookiin immoo ayyaana manaamna jedhee wantoota adda addaatiin wal qabsiisu jira. Oromoon ayyaanota isaa qoratee qo'atee ayyaanonni kun kamtu sirriidha kamtu sirrii miti ayyaanonni abbootiin keenya kaakileen keenya kabajaa ture kami jedhee qoratee irra ga'ee ayyaanota isaa baree ayyaanota isaa deeffatee kabajee ulfeessuu qaban jedha. Keessumaa ammoo dargaggootarra amma ayyaanni ibsaa kun ijoollee dargaggootaan deebi'ee haaromee hojiirra oola iddoo adda addaatti amma Oromiyaa iddoo baay'eetti keessumaa giddugala Oromiyaatti bal'inaan kabajamaa jira iddoo baay'eetti. Namoonni godinaalee biraa keessa jiran Oromoonni iddoo biraa jiran ayyaanota isaanii kana irratti hojjetan ayyaana kana qofa odoo hin taane ayyaanota baay'ee kan dhokataniitu ayyaana amantaa biraa yookiin ayyaana saba biraa yookiin ayyaana gara biraa jirree jedhamanii allaallamanii jiru. Sun qoratamee bahee hojiirra ooluu qaba. Oromoon ayyaana isaa kabajachuu qaba, ulfeeffachuu qaban jedha. Akkuma aadaattu maaltu jira Oromoon kan inni ifaannoo kana ishii kana gubuuf tokko ganna gara booqaa birraatti deemaa jira. Lammeessoo booftii ila isaa kan banate amma guyyaa gaafa 15 kana gaafa 16 kanaatiin jedhama. Ijji isaa hin banamu duudaa ture amma garuu ija waan banateef Oromoon ibsaadhaan gabbahaa. Deebi'ee ifaannoo kana akkuma beekamu ani asitti magaalaa kanatti ganna sadeessoo koo irra jira. Duuba baadiyyaa keessatti immoo bara 1998 jammarree kabajaa turre. Dhaloonni maal ta'uu qaba kan jedhu maalidha? Amma lafa qabsiisuuf gara magaalaatti baadiyyaarraa gara magaalaatti ol giddisuuf irratti hojjetamaa kan jiru qooda ta'eef ifaannoon kun kanarraa akka babal'atu hawaasni keenya cufti akka irraa babal'atu bakka hunda irratti akka inni kabaju waan jedhu qabna. Deebi'ee gamtaadhaan kabajuu kan jedhu gamtaadhaan kan nuti kabajnuuf tokkummaa keenya agarsiisa. Lama aadichillee akka warra hin beekne biratti akka baran deebi'eeti immoo ifaannoon kun kan keenya ta'uusaa babal'isuu fi kana irratti hojjechuuf waan akkanaatiif jennee gamtaadhaan akka kabajnu taasisne. Ayyaanni kun sona duudhaalee yookaan immoo sirna ittiin dhugeeffannaa uummata keenyaati waan ta'eef ayyaana ifaannoo jechuun yookiin immoo masqalaa jechuun akkuma beekamu waqtiilee gannaa keessa yookiin immoo bacaqii keessaatii gara birraa yookaan abaabootti gaafa ba'amu ayyaana kabajamu yookiin immoo sirna gaggeeffamudha waan ta'eef ayyaana dhugeeffannoo bacaqii keessaa gara bookaa birraa yookiin abaabootti baane kan jedhu kan uummanni Oromoo dhugeeffannoo durraa eegaleetii hanga ammaatti kabajuudha. Haa ta'uutii maleetii yeroo ammaatti bakkoota adda addaatitti sirni kun aphataa dhufeera. Inni kun immoo sababiin maanii sirnoonni yookiin immoo sagantaaleen namoota biroo wannoota kana waan liqimsanii dhufanii fi ammaaf immoo dhaloonni jiran hanga tokko wanna kana deebisuudhaa fi tattaaffii taasisaa jiru. Sanuma kabajuuf immoo nuti kan bara kanaas bara akka lakkoofsa gadaatti 6,418 kabajuuf guyyaa irraa asitti argamne jechuudha. Tole, mee akka waliigalaatti ati dhaamsi keessumaayyuu dargaggoota aadaa kaleessa achi dhuftee kan hin hubannee fi hin beekne amma akkuma tuukaatti dhaabachaa dhufeera. Sun immoo fala miti. Keessumaayyuu haala kanaan gamtaadhaan waliin kabajuun maal agarsiisa? Akkasumas bakkeewwan adda addaatti namoonni waliin ta'anii akka kabajaniif dhaamsa akkamii qabda?
Eeyyani ayyaanni kun akkuma jalqabarratti dubbachuuf yaalee ayyaana keenya yookiin immoo sagantaan keenya yookiin immoo sirna kana immoo deebisuudhaa fi itti gaafatamummaa yookiin immoo haamilee guddaa kan qabullee numa ta'uu qaba. Dhalootumarraa kana ta'utu nurra jiraata. Maaliif jennaan kaleessaa yookiin immoo abbootiin keenya yookiin immoo Oromduroon kaleessaa sirnoota kanaati aarsaa guddaa sitti kaffalan yookiin immoo sagantaa kana tartiiba saayiguudhaan bakka kanaan ga'aniiru. Garuu immoo gidduutti akkuma jalqabasii kaasee sagantaan kun immoo kallattii garaagaraatiin harcaas ga'eera. Arca'uu sanammoo yoo akkuma sanatti dhiinnee amna osoo hin taane deebisuudhaaf illee gahee olaanaa taphachuu kan qabu yookiin immoo shoora guddaa kan qabu dhaloota irraa jiru kanaadha jechuudha. Kanaaf kallattii Oromiyaa mararratti yookiin immoo bakkee mararratti dhaloonni yookiin immoo uummanni Oromoo sirna kana gadi fageessee qoratee sirni kun dhugumatti kan koodhamoo kiyyaa miti kan jedhu adda baafatee sagantaa kana deebisee bakka isaatti utubee dhaabuutu irraa eegama jedheen dhaamsa qabaa jechuudha. Ulfaadhaa ayyee. Thank you. Adile walale, yole yole, adilo maskara, adijilati, yole yole, lose sirunga da kechinati, yole yole, adatino da bulo gadilali, yole yole, ayunanani de magala kadana, yole yole, warambuchi gute daladu darbata, yole yole, niti dirsina fuwayan tu dargata, yole yole, kana kala kaeka, yole yole, hubif tuliti o gabif tuliti karera tabana, yole yole dio yo analeko, yole dio yo analeko, ya gange go analeko, yole dio yo analeko, chamlo me analeko, yole dio yo analeko, ya gasarusa ya analeko, yole dio yo analeko, samudda me ya analeko, yole dio yo analeko, nabatolusa ya analeko, yole dio yo analeko, kakamde ya analeko, yole dio yo analeko, jabbi kabi ya analeko, yole dio yo analeko, galade ya analeko, yole dio yo analeko, galbi ya analeko, yole dio yo analeko, chaboko ke ya analeko, yole dio yo analeko, nukoricha ya analeko, yole dio yo analeko, multi gute ya analeko, yole dio yo analeko, darbata ya analeko, yole dio yo analeko, bisimfura ya analeko. Akka amantii waaqeffannaatti ayyaanni Ifaanoo akka maatiittis ta'ee akka gamtaatti ollaa wajjin kabajamuu danda'a. Gaafa jala bultii ayyaana kana homaraa dhaabanii guban. Homaraan gumee mukkeen jijjiidhaa birbirsaa fi laaftoof keessaa qabu kan iddoo tokko daneessanii dhaaban achiin walitti gumeessanii hidhanidha. Iddoon homaraa dhaabaniitti guban kun mijirii jedhama. Mijiriin kun iddoo kabajamaa waan ta'eef bariitu ayyaana Ifaanoo wal ga'anii itti dhibaafatan margaa fi keelloo ciranii itti irreeffatan. Biyya keenya biyya araaraatu, biyya araaraatu, Oromoo tokko haa taasisu. Hundumaa gar tokkotti fidee biyyi Oromoo, ilmaan Oromoo, dhalli Oromoo tokko haa ta'u. Dhalli Oromoo tokko haa ta'u. Waaqayyo innaa keenyaa guddisu, guddaa keenyaa bulchu, biyya keenya biyya nagaa godhu, biyya keenya biyya nagaa godhu, biyya keenya biyya uummanni Oromootti hojjetee argatu haa godhu. Uummata Oromoo tokko haa taasisu. Yaa Rabbi tokko nuu taasisu. Yaa Rabbi araara fidi. Yaa Rabbi araara fidi. Yaa Rabbi nu si malee hin qabnu sitti boonya. Yaa Rabbi araara nuu fidi. Yaa Rabbi nagaa nuu fidi. Yaa Rabbi nagaa nuu fidi. Ijoolleen
ol yaatan kun immoo waaqayyo tokko sin taasise uumaa keessanitti duudhaa keessanitti kallacha keessan tulluu keessan burqaa keessan irratti godaa keessan jalatti tokko ta'a. waaqayyo tokko sinaa taasisu rabbi tokko sinaa taasisu waa'ee yaaddan siniif haa kennu oromoo tokko sinaa ta'a oromoo biyya araaraa ta'a biyya nagaa ta'a warri laffaatanii immoo duudhaa oromoo deebifna jettanii kana qopheessitan kun waggaan rabbi sinaa eegu waggaan sinaa eegu waggaan sinaa eegu waaqayyo tokko sinaa taasisu qe'ee nagaatti gala biyya nagaa ta'a. Nani bisana ufalcha. Nani bisana ufalcha. Haye ya waka umama waka sagaltama gabra salgam borana waka turban barin tu nagambulle nagan ul. Irra goran ul. Dugu goran ul. Waqi lafti wali galin warar biya kenya biya rara godi. Wan roba ha kennu. Malkam bishana ha kennu. Sani dede duge annan ha kennu. Lafti marga ha kennu. Waka yajulle fayabuleyi fi qaronu fa kennu. Kannu kennu nuufaa guddisu yeessuun hammattee haa guddifatu haadhaaf ilma walitti haa jaallatu kan biyyaa ba'e biyyatti haa galu kan hidhame haa hiikamu kan dhibame haa fayyu waaqayyo dhibee nu haa baraaru waraana nu haa baraaru beela nu haa baraaru dhaloota keenya ijoolleen amma nu harkaa fuudhaa jiran kun aadaa kana miidhagsaa jiru waaqayyo isaanii illee jireenya gaarii haa kennu qabeenya haa kennu fayyaa haa kennu umurii dheeraa haa kennu daa'ima eenyummaa isaanii jaallatan oromummaa isaanii jaallatan waaqayyo nuuf haa kennu kan keenya malee han namaan barbaannu kan keenya irratti abbaa nu haa godhu biyya keenya irratti abbaa nu haa godhu namoota aadaa keenya akaakilee abaabilee keenya hin daganne nu haa godhu namoota kan isaanii miidhagsee itti fufsiisu nu haa godhu egaani kanan beekaa kanas waaqa beekaa kanas waaqayyo itti haa buutu. Aye akkasan jedhaman jira na ufkalcha aye waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa waaqa samii utubaa malee dhaabde waaqa dachee isaa malee diriirsite yaa waaqa booranaa yaa waaqa baareentu waaqa sikoo mandoo yaa waaqa hituu humbannaa yaa rabbi si kadhannaa nu dhaga'i nagaan bullee nagaan nu oolchi biyya nagaan nu oolchi hamaa nurraa qabi tolaa nutti qabi bakkalchi bakkee haa ta'u bakkeen nagaa haa ta'u adamoon deettii haa ta'u lulli dannaba haa ta'u biyyi kan abbaa biyyaa haa ta'u dhugaan tulluu haa taatu qarri sulula haa ta'u waaqayyo karaa qulqulluurra nu haa oofu biyya keenya irratti abbaa nu haa godhu kan keenya nu mormu nurraa haa qabu keenya irratti waaqayyo oolchee nu haa bulchu kunoo xinnaa qabnu nuuf haa guddisu guddaa nuuf haa bulchu kan hidhame nuuf haa hiikamu kan biyyaa ba'ee biyyatti nuuf haa galu kan dhukkubsate nuuf haa fayyu waaqayyo waliigalee nuuf haa tolu waliigaltee nuuf haa kennu gadaadhaan nu haa bulchu gadadoo nu haa lagu waaqayyo wallu haa taasisu tokkummaa keenya tokkummaa kanniisaa haa godhu rabbi nu faana ta'ee raawwatee waan nu barbaannu nuuf haa guutu kan nama dhiibu nurra haa dhiibu nummoo walii nu haa galchiisu waaqayyo wal nu haa taasisu kanniisa nu haa godhu diina akka ofirraa dhoowwarru nu haa gargaaru andoodee kormaa nu haa godhu bonaa ganna nu haa lallisiisu bishaan abbayyaa nu haa godhu waraabduu nu hin danda'in cirracha abbayyaa nu haa godhu guurtuun nu hin danda'in ejirsa ammeenyaa haa ta'an murtuun nu hin danda'in waaqayyo nu wajjiniin ta'ee raawwatee to'ii kunoo dargaggeeyyan akkanatti aadaa ofii deeffachuudha walitti yaa'an kana rabbi isaan haa ulfeessu kabaja isaaniif haa kennu guddina isaaniif haa kennu jaalala isaaniif haa kennu akkanumatti hiriyoota isaanii dhalaa duubatitti akka dabarsan aadaaf duudhaa ofii qabatanii akka deeman rabbi isaan haa gargaaru kan hin beekne illee itti deemanii akka baratan rabbi isaan haa gargaaru waan ofii waan tanaan dura ture anan waallame kana boolla keessaa baasaa jiru waaqayyo akkanumatti isaanii wajjin ta'ee kan caalu akka hojjetan rabbi isaan haa godhu aadaa isaanii ol mul'isanii qabatanii akka deeman haa godhan aadaa ofii akka guddifatan rabbi haa godhu biyya isaaniitti irratti abbaa akka ta'an rabbi isaan haa godhu isaan dhiibu rabbi isaan irraa haa dhiibu waaqayyo nu wajjiniin ta'ee raawwatee waan nuyi barbaannu nuuf haa godhu irra dhaabbannee eebbifnu jiidha haa ta'u kan uffannu dirriba haa ta'u kan dubbannu mirkana haa ta'u kana irraa hambisee inni itti haa guutu warri rooba gadaan quufaa qabdi. Gaafa ayyaana ifaanoo jechuun bariitu gubaa maatiin cufti wal ga'anii ayyaaneffachaa oolan hullaa wajjin illee akkasumatti wal gahanii waaqa isaan uume ganna gurraacha nagaan isaan baase buuqaa birraan isaan ga'e galateeffachaa oolan guyyaa kana hojiin hojjetamu hin jiru jaarsoliin nama wal lole araarsaa oolan ijoolleen immoo wal gahanii taphachaa oolan dargaggoonni dhiiraa ayyaanicha dura guyyoota 15 ayyaanicha booddees guyyoota 15 naannahanii sirban
gammadanii taphatan. Shamarranis yeroo kana keessa mimmiidhaganii iddoo tokkotti wal ga'anii taphatan. Yeroo kana keessa ijoolleen dhiiraa ga'an shamarran ga'an keessaa kan garaan isaanii fedhee fi jaalatee ilaallatan. Yeroon kun akka hundee fi milkii gaa'ilaatti waan fudhatamuuf wal ilaallannan gama lachuunuu ni taasisama. Waaqeffannaan akka amanutti ayyaanni Ifaanoo waan hedduuf hundeedha. Waaqeffattooti hedduu ayyaana abbaa isaanii nabii abbaa kurmaa ayyaana Ifaanoo kanaan dahatanii ayyaaneffatan. Dubartootis ateetee kan bulfatan waggaa lamatti al tokko ayyaana Ifaanoo booddeedha. Waaqeffattooti ayyaana Ifaanoo akka ayyaana hundaa oliitti fudhatan. Hunda caalaa ganni ulfaataadha. Ganni hojii qonnaa dadhabsiisaa ta'e keessaa ba'an waan qabanis yeroo itti fixanidha. Ganni mataa isaatiin baasii hedduu nama gaafata. Garaanis ta'ee coraan namaa waa hedduu kajeela. Ganni nama hafuursaa yookiin nama jeenjessa jedhama. Yeroo hamaa kana keessa nagaan ba'anii birraa isa haaraa fi isa qofaatti waan nagaan dhufaniif hedduu gammadan. Birraan gannaa fi rakkina gannaa bakka bu'ees asheeta fa'aa namaaf fidee dhufa. Boqqolloo ni gaha, midhaan faca'ees daraaruu eegala. Yeroo kana namni utuu hin nyaatiin alatti jaanquufa. Kanaaf birraan fulbaan onkololeessaa fi sadaasa akka wayitii quufaa fi gabbe. Yeroo kana nagaan ga'uun immoo mataa isaatiin waa hunda caalaa namas ayyaana namaa ni gammachiisa. Waaqeffattootis kanaaf ayyaana Ifaanoo ayyaana olaanaa godhanii kabajan. Waaqa isaan uumees kan ganna gurraacha nagaan isaanuuf galche buuqaa birraan isaan ga'e galateeffatan. Yeroo dhufu kanallee nagaan isaan akka of galchuuf kadhatan. Kadhannaaf galateeffannaan isaanis waaqa waan gaarii isaaniif godhu ni faarfata, ni jajata, waan gaarii isaaf godhaa jiruuf ni galateeffata. Waan gaarii biraallee akka egeree isaaniif godhuuf ni kadhatu. Jechoonni ittiin galateeffatanii fi kadhatan adda adda ta'uu mala. Dhaamsi galataa fi kadhataa garuu tokkuma. Waaqa uumaatti buluu isaanii mirkaneeffachuudha. Egaa ayyaanni Ifaanoo ayyaana gamtaa, ayyaana maatii, ayyaana firaa fi ayyaana hollaa kan bacaqii gannaa baatanii buuqaa birraa baga geessaniif ittiin simatanidha. Kanaaf walakkeessa hagayyaa bakkeewwan adda addaa Oromiyaa keessatti kan kabajamaa jiruuf kanaaf ayyaanni Ifaanoo anaa dhufuu ifaa fi birraatiif kan taasifamudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti yeroo garaa garaatti kabajamu malee ayyaanni Ifaanoo yookiin guba yookiin ayyaanni mucucoo kun ayyaana anaa dhufuu birraa fi geggeessaa waqtii ganna gurraachaa fi anaa dhufuu waqtii birraa akkasumas booqaa birraatiif taasifamudha. Horaa bulaa deebanaa qopheessaan qophii kana ambaasaan guddisaan ture nagaa ta'a. Vamos!